waa'ee mootota Gondar kaasuutu dirqama. Oromoota kaaba Itoophiyaa fi mootummoota Gondar kana yoo ilaallu immoo seenaa bara 1632 hanga 1769 Itoophiyaan qabdu ilaaluun murteessaadha. Seenaachi as dhufte Oromoo kaaba Itoophiyaa yoo ilaalle yeroodhaaf dursa sammuu namaa keessa kan dhufu Oromoo Walooti. Oromoo Waloo damee Baarentuu yoo ta'an gosti isaanii immoo Karrayyuudha. Oromoo Waloo jiraatan ilmaan Liiban, kan Gondar keessa jiraatan ilmaan Karrayyuu, isaan jechuun immoo ilmaan Tuulamaa fi warri Raayyaa immoo gosaan Arsii irraa latanii horanii akka jiraatan kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu ragaan lafa kaa'eera. Oromoonni kun filannaa lafaaf jedhanii qaafira isaanii gara kibbaatti fuulleeffachiisuun erga lafa kibba jiru kana abuuranii jiruu fi jireenya isaaniitiif akka mijatu baranii booda jaarraa 16ffaatti gara kaabaatti deebi'anii qe'ee isaanii akka qabatan seenaatu lafa kaa'a. Qubataa duraati Ponier yookaan immoo Daggal Saaqii jedha afaan Oromooti. Daggala Saaqii kan qubate qubataa duraa Daggal Saaqii jechuudha. Naannoo kaaba baha Afrikaa kana maalidhaaf qaama uummata Kuushotaati. Dhaloota Kiristoos dura miliineemii 5ffaa fi 6ffaa keessatti uummattoonni kaaba baha Afrikaa jiraatan yeroo Pereeshaanuun ittis dhufanii Giriikonni lula guddaa gaggeessanii kaaba baha Afrikaa biyya Misraa jedhamu kana saamanii humna namaa fi arbaa qabatanii walitti duulaa turan. San uummanni karaa kaabaa Kuushotaa kun babal'inaa fi walirraa fageenya naannoo isaanii jalqaban jechuudha biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti.